jedhan. Waan amma Jawaar kun waliin gaddeeme alba warqite miti. Otoo mangittiin tabbiki. Otoo wattaajjarri dhaayitee jiru otoo jiru. Inni namattiin tuun arraba malee waan biraa hin qabdu bara. Duushii keessa garafanii garee ari'uuf deemani bara. Artist Tsaggaayee Dandanaa yeroo inni bilbilaan waan cimaa tokkoo fi baay'ee tokko kan nama rifachiisu yeroo inni haasa'u dhageenya. Kana malees hayyoota Oromoo mana hidhaa jiran yeroo inni arrabsu tokkittii hayyuu Oromoo kan ta'e obbo Daawud Ibsaas biyya kana keessaa akka inni ari'amu yeroo inni dubbatu dhageenya. Artist Tsaggaayee Dandanaa yeroo ammaa kanatti bifa isaa durii jijjiirrachuudhaan paartii badhaadhinaa yookiin paartii biltsiginnaa dehinnatii ta'e hojjechaa kan jiru. Yeroo Jawaar fa'aa Arsii, Baalee fi Harargee keessa deemaa turanitti doorsisawwan adda addaa irratti geessisaa ture. Viidiyoon kun kana keessatti maal akka inni jedhee Jawaar fa'aa arrabsu akkasumas wannoon icciitii gurguddaa yeroo inni dubbatu dhageenyee jirra. Guutummaa viidiyoo kanaa keessaan argattu hamma xumuraatti nu waliin tura. Akkasuma obboloonni haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe godhin jirtan please chaanaalii keenya kan subscribe gochuun video kana immoo like gochuun nu jajjabeessaa. Badhaadhina kan jettu kun paartii kun waggaa 10 biqileessa jara kana ari'uuf deeman daal gowwaan ta'inaan. Summaan Oromoo kan jedhamu immoo Abiyyis Oromoodha, Lammaan Oromoodha, eenyu Oromoodha galee ni gaafa wayyaanee kun amma dabaluu danda'u namni walitti qabeessi galee garitti mormitoota jedhamtu kun Itoophiyaatti nagaadhaan geejjibuuti katamaa kana biyya kana keessa namni ishii wattaajjari ishii hidhaan jiru ishii dubbii barbaada waan jedhaan waan amma Jawaar kun waliin gaddeeme alba warqite miti otoo mangittiin tabbiki otoo wattaajjarri dhaayitee jiru otoo jiru inni namattiin tuun arraba malee waan biraa hin qabdu bara duushii keessa garafanii garee ari'uuf deemani bara. Diaspora biyya kanaa warra abaa'oo dabalatee kumta ishii amala ishii tolfachuu baannaan wattaajjaratti qopheessanii lolaan namichi addunyaarratti ni qaba namichi takdaan ministiriin kun gaafudhaan qophoofteessa maqaxaqqasuudhaaf jara kanaa jechaadha. Feesbuukii qabsoo jinnii osoo hin taane ani Oromoodha gooftaa ogummaadhaan yoo artuuti maalaadha shinaa saataa namarraa waa gaafachaa ofiidoon barane bilisummaa dheessee dubbattee beektu ofiidoon kun bara. Ofiidoon ani Oromoon bilisumsa jettee kosiisin bilbilaan akka koy waan sirriitti hiikan dawwada deessee koy. Sagaleen kun iccitiidhaan ji'a 8 dura kan waraabamedha. Nuti immoo qabannee akka isin dhufnuuf waa irraa akka barattaniifidha. Kun ta'e osoo jiru garuu Artist Tsaggaayee Dandanaa yeroo inni dhukkubsatee turetti artistoota Oromoo fi akkasumas namoota inni arrabsutu qarshii biyya alaarraa erguuf akka inni mana yaalaa deemee yaalamu taasisanii. Innis qarshii isaan ergan sanaaniif mana yaalaa ergaa deemee booda fayyee. Yeroo sanatti fayyuun isaa uummattoota Oromoo hundaaf gammachuu ture. Kana malees maal jedhee dubbachaa akka inni jiru paartiin badhaadhinaa waggaa 10 bulchiti jechuun dhaadataati jira. Egaan viidiyoon keenya guyyaarraa kana fakkaataa turtii ammamaatti nu waliin gootaniif galanni keessan guddaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemuutti nagaatti kan waliin ture aan Orostaaridha. Chaanaalii keenya kana subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessa. Bye bye.